yeroo darbe lakkoofsa sagaliini lakkoofsa tokko baay'isuun eegalle akkamitti lakkoofsi tartiiba isaa eeggatee wal faana akka deemu ilaallee turre. Har'a immoo kan itti aanu 0 irraa kaafnee lakkoofsi 9 tartiibuma mataa isaatiin tokko hanga 9tti yeroo itti hidhamuu fi lakkoofsa isatti aanu yoo walitti hidhamee waliin baay'ataa deemu lakkoofsi tartiiba isaa eeggatee kan itti fayyadamnu akkamittiin akka inni nu qarqaaru waliin ilaalla. Ijoollee egaa mee baay'ee qalliseeti lakkoofsa kana akkaataa inni isinitti mul'atutti barreessuu eegala. Isinis waraqaa irratti tapha herregaa taphattanii qopheeffadhaatii mee as natti ba'a. Gara oliitii gara gadiitti gara gadiitii gara oliitti kan deemu lakkoofsa tartiiba isaa eegnee yoo barreessine akkamitti wal fakkaataa isa jedhu ilaala. Mee lakkoofsuma 9 kanarraa eegala. Walakkaa barruu yookaan waraqaa harkatti qabattaniitti eegalaa. Walakkaasaa gamaa gaman gargar hiradhaatii eegalaa. Sababiin isaa lakkoofsi gara gadiitti bal'achaa waan deemuufi jechuu kooti. Egaa an walakkaa kanatti yeroo eegalu 0 baay'isuu 9 ida'uu 1 walqixa ilaalaa. Ijoollee hin argituu waan kun lakkoofsi asirratti dhufu kun meeqa isa jedhuu fi anaa fi tokko sababiin isaa 0 baay'isuu 9 0 0 ida'uu 1 argattanii lakkoofsi baay'atee fuula keenyatti argamu hundumti isaa deebii guddaa qaba miti jechuudha. Deebii guddaa qaba miti. Mee ittuma fufnee barreessina. Tokko sila lakkoofsa tokko hanga 8 asii gadi jiru 9 8 asii gadi jiru tartiibaan akka laallu isinitti meera. Kanaaf tokko baay'isuu 9 ida'uu 2 walqixa. Isiniif meeqa ta'a? Isiniif meeqa ta'a? Mee ilaalaa. Tokko baay'isuu 9 jechuun meeqa? Tokko baay'isuu 9 jechuun 9 ida'uu 2 jechuun 10 tokko jechuudha. Ijoollee baay'ee ifaadha miti? Kun herrega salphaadha. Sababiin isaa tartiiba lakkoofsaa eeggannee ittiin akka taphannuufi jechuudha. Lakkoofsi kun immoo dhugaadha. Argitaniittu mitiree? Mee isa itti aanu akkanumattan gadi barreessaa deema. Isin immoo deebiisaa kennaa deema. Asitti 1 fi 2 sababiin isaa lakkoofsa kana tartiiban eegaa deemaa isiniin jedheera. Asii gadi lakkoofsi kun tartiiba amma danda'ametti tartiiba isaa eeggataa deemuutu irra jira jechuu kooti. Sababiin isaa asitti dalga guddataa yeroo deemu gadi immoo lakkoofsi dabalaa deema. Mee lakkoofsa kana jalatti asii gadi dursa 9 barreessee fixa akka isiniif galuufi jechuudha. 12 tokkoof 2 jedhaa jira malee 12 jechaan jiru. Sababiin isaa asii walitti hidhee waan ta'eef jechaadha. Harka kanarra kan jiru argitanii lafan tuqaa buusu 1 fi 11 kan jedhu 12 isanas fida jechaadha. Gara kanatti anas dabarsaa jechuu kooti. Egaa ijoollee mee 9 ittiin baay'isneen ammallee lakkoofsa 3 itti hidhaa walqixa bakka duwwaadha. Lakkoofsa kana jalumaa ba'aan deema. 1 hin argitu yoo ta'e 2 3 baay'isuu 9 ida'uu 4 ida'uu ilaalaa. Isinis sirriitti mana keessanitti akka hojjettaniif nan barbaada. Ammallee akkuma inni jirutti lakkoofsa kana guddisaan deema isiniin jedheera. 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
kan gadi nuufeef bakki nan gahu baay'ee nan beeka. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba. Ammaaf naga'eera kanaan gadi deemuu hin barbaadu mataa isin buqqisuu ta'a. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet. Ijoon utuu fagoon naqin waan tokko asirratti quba isin qabsiisuu barbaadu. Lakkoofsa kana gararraadha kaasnee gara gajjallaatti gaafa ilaallu lakkoofsi kuni lakkoofsi amma argitan kuni kuba kootu baay'ee guddaa harki koo baay'ee bal'aadha baay'ee ilaalaa lakkoofsa kana as 0 tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet argitaniitu cidhiisa. Amma yaada keessatti 0 asitti qabaadha. 0 tokko lama sadii afur shan ja'a torba lakkoofsa tokkoon as citee afee jechaadha. Ilaalaa amma ol deebi'aatiin 0 tokko lama sadii afur shan ja'a as 0 jira. 0 tokko lama sadii afur shan ilaalaa tokko tokkoon gabaabbataa dhufe. Tokko lama sadii afur ilaalaa ammas tokkoon gabaabbatee tokko lama sadii as ilaalaa tokko lama sadii. Egaa amma waan tokko akkas hubattan hin barbaadu. Lakkoofsi asii achi immoo lakkaawaa asirraa kottaa 0 tokko 0 tokko lama 0 tokko lama sadii 0 tokko lama sadii afurii 0 tokko lama sadii afurii 0 tokko lama sadii afur shan ja'a. Kun immoo lakkoofsa tokko tokkoon dabalaa deeme. Sababiin isaa as guddataa deema. Gara gadiitti yeroo deemnu tokkoon irrataa deema. Gara dalgaa yeroo seeji deemnu tokkoon dabalaa deema jecha. Lakkoofsi kun mataa dhumti isaayyuu tapha mataa isaa danda'eedha jecha. Argattaniitu lakkoofsi kun amma dalga yookaan immoo dagaleetti ilaala. Dagaleetti immoo ilaala. Amma dagalee jechuun akkas dalga kan ciistu jechuudha. Dalgi isa kana dalga isa kana yoo ta'e dagalee kan jennu immoo ka dalga akkas dalga dabbee jirtu jecha. Akkas dalga dabsaatii immoo ilaala. Dalga akkas dabsaatii ilaala. Argitanii tokko 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 tokko. Ammallee as deebi'aatii sararattaan irra ilaala. Sararattaan irra ilaala. Lama 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 lama. Sararattaan irra ilaala. Sadii 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 sararattaan irra ilaala. Afur 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 sararattaan shan 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 sararattaan ja'a 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 sarara itti aanu torba torba sarara itti aanu saddeeti. Walii galleera. Inni kun amma maal argisiisa? Tartiiba eeggatanii lakkoofsi akkaataa isaanii itti uumaman jechaa ida'uu baay'isu. Mee ilaalaa amma kan akkuma inni jirutti isa kanaasumaa gadi fixa. Sababiin isaa baay'isuu 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 baay'isuu. Itti aanee sagal 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 haa ta'u achi immoo ida'uu 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 ida'uu. Itti aanee lakkoofsi kun maal kan itti aanu shan ja'a torba saddeeti sagal. Ijoollee amma galaan as taphii keessan mee walitti baay'istanii argattaniittu deebiisaa meeqa isinirraa eega. Ani calqabeetan jiru. Anis ergiin hojjedhee booda baay'ee na kolfisiise waan ta'eef karaa keessanitti akkasiin barattanii isinisitti bashannantan barbaada. Herrega sodaannee kan itti hojii dhiifnu miti. Herrega jechuun tapha. Herrega jechuun tapha kubbaa miillaa jechuudha. Herrega jechuun tapha kubbaa miillaa jechuudha. Argattaniitu deebii kana argattanii hojjettanii argattanii yeroo argattanitti walitti deebinaa. Ammaaf shaakal an qabu kanarratti raawwata. Sababiinsaa shaakala kana ergii shaakaltanii booda viidiyoo itti aanu irratti immoo tapha isa itti aanu lakkoofsa kana tokko hanga 10tti fixuun barbaada. Lakkoofsi tokko hanga 10tti jennu kun immoo biliyeena otoo hin ta'in kwaatiriliyenatti nu geessa jechaadha. Lakkoofsi walumatti hidhamtee taphaan jalqabdee taphaan xumuramti jechaadha. Kanaaf herrega
akka guddaatti ilaalle baay'ee ani yeroo kutaa 8 baru herregi baay'ee na sodaachisa ture. Keessattuu herrega keessaa kanan baay'een feene aljebraadha. Aljebraan baay'ee salphaa ta'uusaa immoo ergiin gara sadarkaa olaanaatti dhufe taphuma herregi tapha ta'uusaa bareecha. Kanaaf mee ilaalame isinumti mataan keessan. Lakkoofsi kun dalga taa'ee hiikaa mataasaa, asii gadi taa'ee hiikaa mataasaa, akkas dalgeettis hiikaa mataasaa kennuusaa argitu jechaadha. Amma lakkoofsa kana akkasin itti fuftanan barbaade malee deebiin isaa baay'ee salphaadha. Sababiin isaa yeroo asii achi dubbisnu lakkoofsi kun amma miiliyoona galeera jechaadha. 1 2 3 4 5 6 kan jennu kuni lakkoofsa tokko mataasaa kan danda'e haga baay'isuu ga'utti. Lakkoofsa tokkicha hangana baay'atu kana yoo qubee lakkoofsa 9 baay'isnu hangam akka inni ta'u taa'aati tilmaama mana keessanitti jechaadha. Yoo baay'istan sanumatti immoo 9 yoo itti daatan immoo lakkoofsa wal fakkaataa tokko duubatti achi baasee isin kenna. Hagam akka inni ta'u miiliyoona biliyoona ol ta'a jechaadha. Sababiin isaa 1 hanga 8tti lakkoofsi kun lakkoofsi 0 qabaannaan biliyoona 1 ta'uusaa beektu. Miti 0 ol dabarraan biliyoona 100 ta'uusaa beektu. Haga 900 haga dhibboota keessa jira biliyoona dhibboota keessa jechaadha. Isa kana irratti qabachaa deema. Biliyoonarra ol dabarraan kwaatiriliyoona ta'uusaa beektu. Kwaatiriliyoona ol dabarraan oksitiliyoona ta'uusaa beektu jechaadha. Isa sanaan olii akkasumatti itti fufa dhumaa hin qabu waan ta'eef jechaadha. Garuu lakkoofsi hin beekamu dhuma qabaachuu mala. Hin beeknu utuu hin argine malee dhuma qabaachuu mala. Sababiin isaa mee lakkoofsa dheengaddaa 9 fi 1 kaane akkamitti akka tartiiba isaa eeggatu waliin ilaalle. Inni har'aa kun immoo waan addaati. Lakkoofsa hanga kana baay'atu akka salphaatti walitti baay'isuuf baay'isanii walitti da'anii kaa'uun hanga bakka inni salphatu mana keessanitti irra deddeebi'aati ilaalaa. Ijoollee Oromoo bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Shaakala har'aa asumarrattan xumuraa isinis mana keessanitti deebisaa erga argattanii booda akkasin naaf barreessitan barbaada. Viidiyoo armaan gadii irratti deebii keessan kenna.